Godina Baha Wallaggaa keessatti haleellaan hidhattoota faannoo Amaaraan qindaa'ee uummata siivilii irratti dhukaasa baneen lubbuun namoota 86 ol ta'an bahuun gabaafame. Gochi kun yeroo ammaa kanallee itti fufee raawwataa jiraachuu jiraattonni himan. Humni bilisummaa Oromoo WBO'n tarkaanfiiwwan laalessaa zooniiwwan Oromiyaa adda addaa keessatti fudhateen injifannoo argachuu beeksise. Haal kanaan guyyoota hagayya 11 hanga 13 2026 keessatti humni bilisummaa Oromoo WBO'n zoonii Bahaa, Kibba Bahaa fi Lixa Oromiyaa keessatti tarkaanfiiwwan waraanaa adda addaa loltoota mootummaa PP irratti fudhateera. Harri hagayya 13 2026 akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya, kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromootiin oduulee guyyaa har'aaf jennee walitti qabannee isiniif dhiyeessina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Godina Baha Wallaggaa keessatti haleellaan hidhattoota faannoo Amaaraan qindaa'ee uummata siivilii irratti dhukaasa baneen lubbuun namoota 86 ol ta'an bahuun gabaafame. Gochi kun yeroo ammaa kanallee itti fufee raawwataa jiraachuu jiraattonni himan. Akka odeeffannoo maddeen irraa nu qaqqabeetti godina Baha Wallaggaa keessatti hidhattoonni faannoo naannoo Amaaraa uummata siivilii irratti haleellaa hidhannoo gurguddaa fayyadamuun raawwachaa jiraachuu fi lubbuu namoota hedduu galaafataniiru. Haal kanaan aanaalee akka Angaar Guutee, Andoodee Dichoo fi Giddaa Ayyaanaa dabalatee naannolee godina Baha Wallaggaatti turtii torban lama hin caalle keessatti namoonni 86 ol hidhattoota kanaan ajjeeffamuun isaanii himameera. Haleellaa kanaan namoonni hedduun madaa'uu akkasumas jiraattonni qe'ee fi qabeenya isaanii dhiisanii lubbuu ofii oolchuuf jecha buqqa'aa jiraachuu gabaasni ni addeessa. Jiraattonni naannichaa akka jedhanitti rakkoon nageenyaa kun aanaalee muraasa qofaan kan daangeffame osoo hin taane bal'inaan babal'achaa kan jiru yoo ta'u, aanaalee akka Angaar Guutee, Giddaa Ayyaanaa fi Andoodee Dichoo dabalatee naannichi guutummaatti sochii hidhattootaa fi sodaachisummaa nageenyaa hamaa keessa seenee argama. Haleellaa fi jeequmsa itti fufaa jiruun lubbuun namaa darbuun alattis namoonni hedduun madaa'uun rakkoo guddaaf saaxilamuu fi qe'ee isaanii irraa buqqa'aa jiraachuun rakkoo namoomaa ulfaataa uumuu jiraattonni ibsaniiru. Haalli kun itti fufuun jiraattonni naannichaa birmannaa hatattamaa fi eegumsa uummata siivilii akkasumas gargaarsa namoomaa dhabuun isaanii daran miidhaaf isaan saaxileera. Keessumaa namoota qe'ee isaanii irraa buqqa'aniif bakki jireenyaa, nyaata, bishaanii fi tajaajilli fayyaa argamuu waan hin dandeenyeef dukkana keessa jiraachuu fi dhimma ariifachiisaa ta'uu isaa eeruu qeerroo bilisummaa Oromoof kennaniin sagalee isaanii dhageessisaniiru. Haleellaa uummata siivilii irratti raawwatamu ilaalchisee qaamoleen mootummaa fi qaamoleen nageenyaa hanga ammaatti itti gaafatamummaa isaanii bahuu kan hin dandeenye yoo ta'u, jiraattonni gama isaaniin qaamni mootummaa nageenya uummataa eeguuf aangoon qaba jedhu callisee ilaaluun isaa rakkoo jiru daran hammeessuu akka danda'e dubbatu. Dabalataan miidhaa qaqqabaa jiru kanaaf mootummaa PP dabalatee qaamni ilaallatu kamuu akka itti gaafatamu himanii gocha gara jabinaan uummata qulqulluu irratti raawwatu kana balaaleffataniiru. Walumaa galatti haalli nageenya godina Wallagga Bahaa keessattii fi golee Oromiyaa garaagaraatti uumamaa jiru lubbuu uummata siivilii, nageenya jiraattotaa fi jireenya hawaasaa irratti balaa cimaa uumeera. Gochoota fokkisoo kana fakkaatan hedduu dabalatee qaamota hidhatanii maqaa faannoo fi mootummaatiin socho'aniin raawwatamuuf furmaanni waaraan yookiin rakkoo kanaaf deebiin hatattamaa eegumsa uummata siiviliif akka laatamu hawaasni naannichaa irra deebiin dhaammataniiru. Humni bilisummaa Oromoo WBO'n tarkaanfiiwwan laalessaa zooniiwwan Oromiyaa adda addaa keessatti fudhateen injifannoo argachuu beeksise. Gabaasni qeerroo bilisummaa Oromoo qaqqabe akka ibsutti guyyoota hagayya 11 hanga 13 2026 keessatti humni bilisummaa Oromoo WBO'n zoonii Bahaa, Kibba Bahaa fi Lixa Oromiyaa keessatti tarkaanfiiwwan waraanaa adda addaa fudhateera. Hagayya 11 2026 godina Harargee Lixaa aanaa Gumbii Bordoddee araddaa 16 bakka addaa Mudhii Bordoddee jedhamutti loltoonni biltsiginnaa akka baalaatti harcaaniiru. Haleellaa WBO'n loltoota PP irratti fudhate kun ganama sa'aatii 3 irraa eegalee hanga sa'aatii 4tti kan gaggeeffame yoo ta'u, hedduun loltoota mootummaa du'a fi madoon adabamuu isaanii odeeffannoon maddeen irraa argaman ni addeessa. Walitti bu'iinsa kanaan meeshaaleen waraanaa hedduun loltoota sirna PP eegan irraa hiikamuun moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof ooleera. Dabalataan booji'amtoonni lola keessatti fayyaa isaaniitti qabaman mirgi booji'amaa eegamee fi harka WBO'tti kunuunfamaa jiraachuu hoogganni WBO zoonii Baha Oromiyaa ibsaniiru.
Hagayya 12 bara 2026 zoonuma kanatti godina Harargee lixaa aanaa Habroo araddaa magaalaa Daraartuu keessatti abdiin saba Oromoo waboon tarkaanfii humnoota mootummaa PP irratti fudhateen injifannoo argamsiisuu gabaasni qeerroo bilisummaa Oromoo ni ibsa. Akka gabaasichaatti tarkaanfii sana keessatti loltoonni mootummaa PP battalatti 16 kan ajjeeffaman yoo ta'u 20 immoo madaa'uun isaanii himameera. Dabalataan gama meeshaalee waraanaan qawwee AKM 8 hidhannoo guutuu waliin qophiilee garaagaraa dabalatee dugda loltoota mootummaa PP irraa booji'amuun dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof ooleera. Haaluma wal fakkaatuun hagayya 11 2026 godina Arsii Bahaa aanaa Guunaa ganda Addaallee Abbaa Jamaa bakka addaa Baaduu jedhamutti waboon zoonii kibba baha Oromiyaa tarkaanfii humnoota mootummaa irratti fudhachuu isaa gabaasni nu qaqqabe ni mul'isa. Haa ta'u malee gabaasni qaqqabe bu'aa lola kanaa ilaalchisee lakkoofsa sirrii kan ajjeeffamanii fi madaa'an ifatti tarreessuu baatus loltoonni PP du'anii fi madaa'an jiraachuun isaanii ibsameera. Hagayya 11 2026 godina Qeellam Wallaggaa aanaa Sayyoo ganda Maaxaa bakka addaa Haroo jedhamutti waboon zoonii lixa Oromiyaa humnoota mootummaa sakattaa waboo jechuun uummata nagaa hiraarsitu irratti tarkaanfii fudhateera. Akka odeeffannoo kanaatti loltoota mootummaa PP keessaa 4 battalatti ajjeeffamuu fi 3 immoo harkaan qabamuun isaanii himame. Loltoonni PP qabamuun booji'aman mirgi booji'amaa eegamee fi kunuunsi taasifamaa fi jiraachuu hoogganni waboo zoonii lixa Oromiyaa ibsaniiru. Gama meeshaatiin qawwee AKM 6 hidhannoo guutuu waliin qophiiwwan waraanaa adda addaa waliin loltoota impaayera Itoophiyaa irraa hiikamuun moonaa qabsoo bilisummaa Oromootti galii taasifameera. Injifannoo waboon argamsiisu jabaatee itti fufuun hagayya 13 2026 godina Bahaa Wallaggaa aanaa Jimmaa Arjoo keessatti tarkaanfiin waraanaa loltoota mootummaa irratti raawwatamuu gabaasi maddoota irraa argaman ni ibsu. Akka odeeffannoon qeerroo bilisummaa Oromoo qaqqabe mul'isutti haleellaa kanaan loltoonni mootummaa hedduun du'uu fi madaa'uun isaanii himameera. Hanga gabaasni kun qophaa'etti tarkaanfii kanaan loltoonni mootummaa 8 harkaan qabamaniiru. Dabalataan gama meeshaalee waraanaan qawwee AKM 8 hidhannoo guutuu waliin qawwee duubatti hafaan 2 hidhannoo guutuu waliin dugda loltoota PP irraa hiikamuun moonaa qabsoo bilisummaa Oromootiif galii taasifameera. Walumaa galatti gabaasota hagayya 11 hanga 13 2026 keessa qaqqaban irratti hundaa'uun waboon zoonii bahaa kibba bahaa fi lixa Oromiyaa keessatti tarkaanfiiwwan waraanaa adda addaa fudhachuu isaa qeerroon bilisummaa Oromoo gabaaseera. Hooggantoonnii fi qondaalonni waraana bilisummaa Oromoo zooniilee kanneenii gama isaaniin hanga bilisummaan Oromoo fi walabummaan Oromiyaa dhugoomutti tarkaanfiin diina irratti fudhatamu kan jabaatee itti fufu ta'uu himan. Naannolee yookiin godinoota akka lixa Harargee, Gumbii Bordoddee fi Habrootti, Arsii Bahaa, Guunaa fi Baha Wallaggaa aanaa Jimmaatti jiraattonni humnoota mootummaa PP'n hiraarfamaa turanii fi jiran injifannoolee argaman gammachuun simatanii hanga galma ga'iinsi kaayyoo qabsoo Oromoo mirkanaa'utti waan danda'aniin waboo cinaa akka dhaabbatan dubbataniiru. Injifannoon kan uummata Oromooti. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanumaa waan nu dhaggeeffattaniif guddoo galatoomaa jechaa hanga qophii birootiin walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa.